أنا هذا تيجي نرى جيس نجرا ويعني أباقية زي تدفع نرى تيباس نانجتا قام سهنا خيجنا بطاطورا نيجو ركو جوار محمدي في كدير مرتو جدو جرتو وخيرتي وهم دكان كيناتو تشوفا يعني بيلا مناسينا نيجرو درانس أقامستني رتي سمله تري وانقد دارا بتي ني أقامستن أكم جرتو كبجمتو هردفتو تكيا فيديو براتين وليت ديبني جرا فيديو غويارا أكما جل كبرتي غغبابسيني لالت جيجورا فيديو كانان وليت ديبني جرا أغا مراتي تنوجين ترا نمو نيرو جل كباف كرچانيالي كاناتي تدفتن يوكين ماتين تين سبسكرايب godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. كدير كي أباتو كما ربي سيافيس كما لما أفكر أجا سياتل واشنطن جدام سير بيروسان أجت سير بيجرو لوتي أرسيدا سمتي هرال جيلا سمتي ولاغا سمتي شوات أين أورومو لا بيجي تنيا Artist Kadir Martuu wanti umman isa jaalatuuf kanaafi nama kutaadhaan ummata adda adda qooduu hin jaalanne nama tokkummaa ummata Oromootiif baay'ee hojjetaa ture yeroo ammas hojjetaa jiru keessaa isa tokko kana qofaa miti ummata kennaaf ummata Oromootiif jedhee wanti hedduu irra gahee jira mee isaan keessaa muraasa haa ilaallu. Kana jechuun isaanii ana hadhatiyya narraa ajjeesanii jiran wayyaaneen abbaa kiyya zayita danfaan irratti godhanii ajjeesanii jiran arrakkinaan hin guddadhe rakkinaan hoggaan guddadhu garuu as mana namaa bulaa achi bulaatiin guddadhe hoggaan guddadhu garuu maaliin ta'uu qaba jeetiin yaade jiruu injifachuun qabaa jiru. Nama 150 dolleen waliin biyyarraa deemnu dubra 12 ni tutuute baraa keessa osoo yaanu gammoojjii keessa Sudaan keessa. نبلا لهم تشمرن ميك سوداني سسمتي كوني Dhugumaanuu yoo Oromoo taate dhageeffadhu jedha waan artistii Kadir Martuu qaama isaa irratti ta'aa ture waan hedduu nama rifachiisuu fi nama gaddisiisuu haa ilaallu. Tumanii takla gocha ilma namatti raawwatamne kan isaan irratti raawwatan kan amma beekaa callisee Oromoonis waan hin sobe garii nama itti bakkaatu dookumentii Minisootaa keessa hin qabaa jechuudha warra achitti dhufee na waraabe waan gocha isaan irratti raawwatan. Koba kabado gocha intane shanyiti jaballe sura tirawatan kanil obsediyo gabaabumatti kan ilmina maati sammas ke Amerika rabbina fidemiti kan intigarsise ilmina ma hundi ilmo fitin barsifate gabruma jala jiraachu sabeeku bonni gochi taklai fi sena khigena qaba taklai commander taklai fi sajir soome kasna gode itti baas nanjicha qaama sana khigena butaatu rani jechu tabala nabasa angammada demo kabsooti durano kabsoo gaatti galtu akkanumaan taayetti galtami eegasin booda angaina hidhaniitiin waggaa tokko hidhanii waata kanarraa dhabanii na darban akka meeshatti. Qaama isaa qaama saalaa irratti waan akkana waan hedduu nama rifachiisu waan hedduu nama gaddisiisu kana isa irratti hojjetaa turaniirani inni waan biraa hin hojjenne ummata kenna ummatuma Oromootiif qabsaa'e malee waan biraa waan addaa hojjeteeti miti sababuma kanaaf qaama isaa qaama saalaa irratti waan akkana waan nama jibbisiisu kana hojjetaa turaniiru. Dhiifama isiniin jecha akkam nagaa fayyaa jirtu bakka jiraattan wanni takkaan isin gaafachuu dhufe. Jawaar Mohammad jaalatamaaf qaalii qabsaa'aa Oromoodha xinxalaa siyaasaa addunyaa jennee beekna. Waan isin gaafadhu duuba rakkoo Jawaar Mohammadii fi Kadir Martuu jidduu jirtu
arsisii keenya jidduu jirtu eenyuun naa himame naa himuu dandeessanii rakkoon isaan lamaan jidduu jirtu maali? Jarri kun hundinuu Oromoof qabsaa'ota akka beeynutti Kadir Martuu artistoota kamii olitti ilaalama malee kamii gadittuu hin ilaalamu. Nama qaalii Oromoon qabdu keessaa adda duratti ija Oromoo jedhamee kan ilaalamu Kadir natti fakkaatti. Jawaaris akkasuma qaalii Oromooti. Kanaaf hanga ammatti Jawaar gabbahee barreeffama xiqqaa tokkollee maxxansee rabbi si haa fayyisullee hin jenne maalirra jirallee hin jenne dhiiroo qaamaan bira jiree argu jira moo tanaaf callise moo maaliif use naaf himuu dandeessanii moo hin dhagayini moo rakkootu jidduu jira gaafumaan isin gaafadhe lolaa fi as cicifaa fi as faqaam hin dandeenyu ammaas warra nama Jawaar qeequus hin fe'u qeequufillee miti gaafumaan akka kootitti. Namoonni hedduu dhukkubsachuu artist Kadir Martuutiin wal qabsiisee jechuudha. Jawaar akkamitti poostii godhuu dide akkamitti waa'ee isaa dubbachuu dide yeroo inni hidhamee jedhe kan sagalee isaaf ta'aa ture artist Kadir Martuu ture inni har'a yeroo inni dhukkubsatee akkana ta'u maaliif waa'ee isaa hin dubbanne jedhanii namoonni hedduu yaada kennaa jiru. Innis waa'ee kanarratti yaada kennee jira deebisee jira haa ilaallume. Waa'ee irratti Jawaar poostiin goone maqaa Jawaar hin kaasna. Jawaar hojii mataa isaa hojjeta. Waan dhukkuba kiyyaa wajjin wal qabatu hin jiru. Akka dhukkuba sataa tokkotti qobbalessaa tokkotti naaf gaddee eenyumtiinuu naa gaddee jira. Jawaar akkana hin goone, Mariyoon akkana hin goone, Ebelu akkana hin goone jechuudhaan wal qaqqabachuun waan hin jirre maqaa kiyyaan eenyuun qaqqabatin anuun qaqqabanne nama waan ta'eef haasawa bulguu kana ofirraa dhiisa waliigalaati haasawa jiruuf jireenya isin jaaru. Kanaafuu waa'ee kanarratti deebii gahaa ta'e kennee jira. Wal hin arrabsinaa walii gala waa'ee kiyyaaf jettanii nama hin arrabsinaa jedhee deebii quubsaa ta'e deebii gahaa ta'e irratti kennee jira. Kana qofaa miti waa'ee dhukkubsachuu isaatiin wal qabates wanti inni dubbateeru jira haa ilaallu. Akkuma kaleessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufaayanii beella manaa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Baay'ee baay'ee. Dhukkubsachuu isaa kanaaf sababni guddaan yeroo biyya keessa ture mana hidhaatitti akka rukutamaa ture miidhaan hedduu akka irra gahaa ture dubbatee jira. Karaa garaagaraatiin dhukkubsachuu isaatiif sababni guddaan isa kana ta'uu ifaan ifatti dubbatee jira. Akkasumas abbaan qabeenyaa yeroo ammaa uummanni Oromoo qabu keessaa tokko yaadataan dhukkuba isaatiif baasii barbaachisu akka kafaluufiif waadaa galee jira. Baay'ee namatti tola. Maqaan kiyya yaadataadha. Waan gaggaarii dubbattanii jirtan. Amma maaltu jira beektaa? Duraanis ukkaamsitanii irra teessan malee tuni waan guddaadhaa miti ni ukkaamsitan. Annaan sun goone hin beeksifne. Amma meeqa qabdanii meeqa isinii hafe? Meeqa lafaa qabdanii meeqa isinirraa irrata? So kanaafuu waan jenneeti yoo hin guunnes itti deebina. Seelee ani amma miliyoona 10 keessaan buusa wanta tana keessa. Akkaawuntii kana keessa. Boodarra yoo kan waliin geenye ta'e itti deebina ammas baatii 5 jettanii mi? Okay. Ninkan. Akkasiiti ukkaamsitanii irraan taa'inaati gallakkisaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii laayikii hin godhin laayikii godhaa. Namoonni maatii hin ta'inis yookiin namoonni sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.